Hello, Dr. Ibrahim Amela Moti. Guyyaardhaa waan haala hidhamtoota jechuun Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa biyya Itoophiyaa keessa jiranitti guuramaa jiran ilaalchisee waan tokko muuxannoo kiyyaa ka bara 24 dura jechuun akkasumas waan hundumaa beeknu haala mana hidhaa biyya Itoophiyaa keessa jiru sunirraa waan tokko dubbachuu fedha. Keessattuyyuu hidhamtoota mana hidhaatii fi kaampii waraanaa akkasumas concentration kaampii jechuu dandeenya. Achitti guuramuuf deeman kana rakkoon isaan mudatuuf deemu maali? Rakkoo kana immoo diqqeessuuf yookiin nama keenya rakkoo irra gahuuf deemu kan irra dandamachiisuuf yoo maal goone wayyaa waan jedhu kan irratti yaada xiqqoo dubbachuu fedha. Akkuma beekamu yeroo ammaan kana mootummaan keessattuyyuu sochiin mormii kun sochiin fincila diddaa gabrummaa jajjabaachaa yeroo isiin deemtu yeroo jalqabaa barattoota fi qotee bulaa bakka adda addaatti ijjeessuudhaan nama doorsisanii akka namni hiriira hin baane godhu tooftaa warraa. Nami ammaan kan yeroo hedduu akkuma beekamu yoo namni irra du'u ummati keenya namallee awwaalatanii boohallee dhaqqabanii akkasiin yoo fincila sun kan itti fuullee qaban ta'e achiin booda yoo qaamii qindeessu qaamii waan kana fakkeenyaaf ummata organize godhu kakkaasu yoo jiraate qabsoon kun itti fufaa yoo hin ta'in akkuma kanaan dura dhaamee hafaa jechuudha. Guyyaa 2-3 kan keessa sochiin mormii kun yeroo amma tasgabbaa'aa dhufu mootummaan ijoollee sochii kan keessatti qooda guddaa qaban keessattuyyuu bakka hundumatti jecha ka yuunivarsiitii, ka haayiskuulii, hojjeta mootummaa, ogeessota fayyaa, mana yaalaa keessatti warra mootummaa kanaan mormuu danda'an yookiin kan mormaa turan namoota fakkeenyaaf hawaasa keenya dadammaqsuu ijaaruu dubbatanii miidhaa saba keenya irra gahaa jiru kan warra ibsuu danda'an abbootii qabeenyaa ka ilaalcha mootummaa deeggaru hin qabne yookiin ka waan mootummaan isaan irraa gaafatu warra kennuu didan konkolaataa ta'uu ni mala waan adda addaa warra didan namoota akkasii kan hundumaa hidhuu jalqabu jecha. Akkuma isin beektan jalqabirra namoota akkasii kan yoo hidhan manuma hidhaa magaala sun jirutti hidhanii yeroo yeroon garuu yoo gaaffii argatan humna hedduu bobbaasanii jechuun konkolaatuma namoota dhuunfaa fa'a dirqama itti kennanii gara kaampii waraanaa fa'a namoota keenya kumaatamaan geessuutu jira. Kun waan ta'uuf deemu. Egaa bara 1992-93 yeroo adda bilisummaa Oromoo mootummaa coomsaa keessa baheen booda uummata keenya gara 30,000-40,000 ga'u kaampii waraanaa kaampiin waraanaa cuftinuu guutamtee mana hidhaa cuftinuu guutamee bulchiinsa isaan keessatti hojjetan mana wankii yookiin mana hidhaa magaalota hundumaa keessatti hidhaa turan jecha. Boodarra garuu hidhamtoota hedduu
kaampii waraanaa keessatti taaddisoo yookiin barnoota kenninaaf jedhanii warra walitti qaban qotee bulaa kan nama jajjabaa nama yookiin waan adda bilisummaa Oromoo kan hubannoo qabu dammaqinsa qabu qabanii bakka hedduutti hidhaa turan jecha. Aniin yeroo san gara Booranaa jechuun kan Booranaa irraa namoota qabamanii mana hidhaa Yaaballoo achitti namoota anin beeku kan hin beeknellee waliin bulchiinsa keessatti hidhamne boodarra gara magaala Bulee Horaa achiin Dillaa achiin ammoo Debuub Izii achiin ammoo gara Bilaattee yeroo Bilaattee kan keessatti anin hidhame uummata Oromoo 60 jechuun kaampiin kun kaampii waraanaati akkuma isin beektan Bilaattee callaa sun taatin yoo gara baha dhuftan Hursoo yoo ammoo gara jiddu galeessa kan keessa booda irratti naannoo Sandaafaa kan Xoolaay jechuun Dhedheessaa Zuwaay kun eegaa abaawoon humni isaanii waraanii hedduun bittinnaa'ee qabame namni siviilileen hedduun hojjetaan mootummaa barattooti kan yuunivarsiitii namni mootummaa mormu hundumni jechuun hundu gara kaampii waraanaa kan keessatti akka concentration kaampii itti fayyadamanii nama keenya ka garii ji'a hedduu ka garii waggaa hedduu hidhaa turan. Sochiin amma deemaa jiru kun yoo bifuma amma deemuu jiru kanaan kan itti fuftaate hireen nama keenyaa kuma hedduu 30, 40, 50 ta'uun mala bakkuma mara laakkuma qabsoon tun itti jabaachaa mootummaalleen waan kana dhaamsuuf yeroo namni diqquma qabsoo diddaa tan irra chuun fakkeenyaaf duubatti deebi'u isaan hin dhiisan namoota waan kan keessatti qooda gurguddaa qaban akkasuma fuudhanii hidhu jecha hidhanii magaala sunitti hin dhiisan bakka namni isaan hin garretti kaampii geessanii kaampii keessatti ammoo akkuma isin beektan yoo warri mirga dhala nama falmu yookiin jechuun kiyyaa tiksu human rights jechuun Amnesty International International Red Cross warra kun hundumayyuu mana hidhaa akkasumas kaampii waraanaa namni hedduun keessatti hidhamu deemanii ilaalu. Yeroo warri kun dhufan namoota baay'ee beekamoo ta'an ka dhossuu hin dandeenye malee namoota hedduu fuudhanii akka kaampii sun keessa hin jirretti gaaratti raasatti ol ganam fuudhanii baasanii yoo warri dhufee kaampii keessatti nam laalu kun deebi'an kaampii deebisu jecha bakka hidhaa sunitti akkasiin nama kennu hedduu ibin hidhamuu isaatiyyuu akka warri biyya dhalleen hin beekne godhan jecha. Kaampiin kun yoo bifa durii suniin namni kuma hedduu ka itti hidhamu taate namni kun naf dhiqachuu tajaajila fayyaa jechuun argachuu hireen akkasiin jirtu. Maaliif jennaan mana hidhaa seeraati miti. Mana hidhaa seeraa waan hin ta'in tajaajilli sirrii ta'e siin kennamu namni keenya akka malee rakkoo fayyaatiin dararamuu danda'a. Akkuma isin beektan mana hidhaa akka Zuwaay akka Qaallitii keessatti kan magaala gurguddaa irraan fagaannee iyyuu keessatti namni keenya hedduun ijoolleen kan yuunivarsiitii namummaan dardara akka injiineer Kaasaawwan Camadaa ijoolleen hedduun fayyaalessa ta'anii achi seenan dhukkubsatanii akka lubbuu dhaban yookiin akka ijjeefaman hin beekna jechuudha. Warri ammoo achi keessatti ammoo du'an
ka dhukkubsatanii yoo achi ba'an ammoo dhukkuba achitti isaan mudateen akkuma achi ba'aniin odoo hin turre du'an hedduu jira. Yoo warra isan beektan akka Usmaayyuu Muusaa fa'a namoota an egaa maqaa amma himee keessa ba'uu hin dandeenye hedduutti akkasuma yookiin manidhaatti yookiin manhidhaatii bahanii odoo hin turin du'an. Kun rakkoo manhidhaa keessatti isaan irra dhaqqabaa tururra waan ka'e jechuudha. Manhidhaa kan keessatti egaa rakkoon nama mudattu maaliyyuu jettan rakkoon guddoon rakkoo fayyaati. Tokko waan torcherii namni achi keessattuyyuu namni waan isaan barsiisan akka isaan godhan mormu torchi ta'u miidhamuu qaaman dhaananii hamlee namaa onni godhu fulaa hamtuutti hidhuu fulaa akka malee qulqullina hin qabne yoo hidhamaan kun ammoo baay'inni qabaata akkuma isan beektan kutaa xiqqaa tokko keessatti nama hedduu walitti hidhanii namni kun ka garee ka ture kan manhidhaa keessa fa'aa jiru ka garee ammoo namuun fayyaalessa egaa namni manhidhaa keessa ka ture kun dhukkuba daddarbaa adda addaa qabaachuu danda'an waan akka TB fa'a amma viidiyoo kanaaf jecha waan tokko haala manhidhaa Itoophiyaa keessa jiru yeroo research godhu bara 2013 akkas keessa research godhameen persentii 4.9 nama manhidhaa keessa jiru ka gara 111 akkas keessa namni gara 15,000 qorannoo irratti gaggeeffame namni gara 750 akkas persentii 4.9 TB qabaachuu danda'u jedhamee shakkamee jecha mallattoo isaan qabaniif akkasumas qaama isaanii ilaalanii raajii kaasanii yookiin karuma wal fakkaatu ulaagaalee kan WHO ka TB ittiin diagnoos godhan sunitti fayyadamanii nama agarsiistuyyuu TB qabaachuu mala waan jedhu qorannoon akkas agarsiisee jira. Kabraa akkuma isin beektan manhidhaa kan keessatti bishaan qulqullina qabu hin dhuddu nyaatisii qopheessanillee nyaata karaa qulqullina qabuun qophaa'u miti uffata bakkeenatti bultu lafarraa yookiin homa firaashii waan namaaf barbaachisu siin godhan keessattuu jalqaba irratti gaafa hidhamtu warri fulaa dhossaatti mana dukkanaa fulaa adda addaatti hidhamu haga warri kan kee fulaa ati jirtu beekanii wasii fidanitti namni kun hedduun wayaa malee simmintoo irra bulu maal godhu achiin tumamee achiin qabbaan halkan qabbaan simmintoo keessa bula qaami isaa hin miidhamaa jechuudha. Psychologically hin miidhama qaamillee hin miidhama. Namni akkasii kun akka salphaatti dhukkuba jechuun daddarbaallee yoo qaami isaa yoo isa qabate irraa hafuufa danda'uu qaba. Kanaafiyyuu nama mana hidhaa keessa jiru yookiin nama keenya kan mana hidhaa jiru silaa akka seeratti mana hidhaa kan keessatti tajaajilli kennamuu qabu yeroo namni hedduun akkasii kun mana hidhaa kan dhufu kaampiilee mantaan nama kan yeroo adda addaa nama fakkeenyaaf mataan isaa yoo guddate akka irra haadan qaama isaa huccuu isaa akka wanni godhatan akka dhiqatan haala mijeessuu fi namoota ammoo gartee achi keessa jechuun turanfaa dilaawuziing jechuun uffata isaanii kan bishaan oowwan maal adda addaatiin dhiqanii injiraan akka irraa du'u godhu maaliif jennaan dhukkuba daddarbaa mana hidhaa keessatti nama daddarbu keessaa tokko tasiboo jechuun kan garaa typhoid fever kan biraa ammoo kan injiraaniin nama darbu akka tasiboo kan injiraanii
yookiin relapsing fever. Wanni kun dhukkuba nama qandhachiisu kanamii yoo inni jechuun si qabatu fakkeenyaaf qaamni si oowwa, mataan si dhukkuba, qaama oowwu jechuun akka nu qandhoo jenna tukkusaate jecha waan akkasii qaba. Yoo akka taayifoodii kana yoo fudhattan nyaata namni nyaatu kan qulqullina hin qabne, bishaan namni dhugu kan qulqullina hin qabne gurra si dhufaa jechuudha. Egaa nama fira qabu kan manhidhaa keessa jiru manhidhaa keessa borgar inni jechuun deemuun beektan kaampii waraanaa fageessanii dhufanii jechuun ni malu. Namoota kan gaafa manhidhaatti deemtanii dubbisuudhaaf hireen isanii kenname waan qabatanii deemuuf qabdanii jira. Maaliif jennaan yeroo akkasii kana mana yaalaa deemanii yaalamuun nama hin eeyyamamu. Kanaafiyyuu qorsa akka fakkeenyaaf gammoojjii keessatti akkasuma beektan busaattu jira. Kaampii akka bilaattee kan hursoo kan kanaaf nama kenna qorsa beezikii ta'e akka qorsa busaa kan amma fakkeenyaaf yaaluuf qorsa gosa lama akka doxycycline. Doxycycline kun waan akka tetracycline qorsa sunii wal fakkaatu. Quinine busaa hamaa jechuun ka falsifaramii kan doxycycline jechuun quinine illee walitti yoo fudhatan dafanii fayyuu danda'anii. Dhukkuba amma akka reefu sana hin jedhe injiraanii gara injinaarii jechuun injiraanii gura namatti daddarbu akka taayifasii kan relapsing fever bakka lafti akka malee qabbanooftu akka dheessaa kan dhufaa beeku haali isaa gammoojjii taatu badda daree taatu hin beeku. Bakka qorrii baay'ee jiru kana sababa dhukkuba injiraanii gul dabru jira waan akka relapsing fever jennaan. Kun qorsa akka doxycycline kana yoo fudhatan dafanii fayyuu danda'u. Akkuma isin jedhe taayifasiin kun doxycycline yookiin chloramphenicol biyya keenya keessa hin jira hagam beekutti. Akkasumas qorsa nama relapsing feveriif kan jedhe akka doxycycline kanallee qorsa sadan kana ciprofloxacin jechuun taayifoidiif, taayifasiif, relapsing fever immoo doxycycline, busaaf immoo doxycyclineif quinine qorsa jechuun afur jecha. Tokkoffaa ciprofloxacin, doxycycline, quinine, and chloramphenicol. Qorsa akkasii kana yoo namni tokko silaa bitanii fi kennuufi danda'an. Maaliif jennaan qorsa kan yeroo haga tokkoof ji'a haga muraasaatiif of bira kaa'achuu illee hin danda'an. Maaliif jennaan namni kun gara inni deemu jechuun beekuu dhiisuutu jira. Maximum security prison akka Qaallittii akka Zuwaayii kan keessatti illee namni dafanii yaalamuuf hireen hin jirtu. Kun waan hidhamtoota kana godhamuu qabu tokko. Kaan uffata. Egaa namni keenya iddoon dandeettii hagas maraayyuu hin qabu. Kaan nama hidhamee gara inni jiru beekan odeeffannoo gara inni jiru yoo beektan dhaabbilee mirga namaatiif jechuun kan morman yookiin hojii akkasirratti kan bobba'an Red Cross ifa ta'ullee ni mala odeeffannoo nam keessanii kennuufi qabdan. Warra kanatti bilbiltanii odeeffannoo kennu namni keessan garam akka inni jiru yoo odeeffannoo qabaattan. Yeroo yeroon ammoo deddeebi'aa gaafachuullee ni barbaachisa yoo humna qabaattan yoo
gartee deddeebi'uun iyyuu kan danda'amu taate kun baay'ee barbaachisaa. Egaa fayyaan nama guddoo miidhamti manidhaa keessatti wanni reefu an kaaselleen kan akka TB hulleen faan nama hedduu qabachuu danda'a. TB'n yoo si qabate akkuma gartee dhukkubii kun si qabateenillee guddoo sin dhukkubu quqqufaatuma achiin booda akka inni TB ta'e atilleen yookiin namni manidhaa keessa jirulleen akkasiin beekaa jecha maaliifannaan qufaataa nafii si qandhataa si dafqisiisaa qufaan kun yeroo dheeraaf sitti turaa akkasiin mallattoo akkasiitiin beekuu danda'anii manidhaa keessatti warra yeroo dheeraaf turu yookiin warra manidhaa keessa yeroo gabaafillee ta'u hidhamee bahe booda irratti yoo waan akkasii yoo ofirratti argan TB ta'uu akka malu beekanii ogeessa fayyaa bira deemanii ilaalamuutu barbaachisa. Kanaaf gabaabumatti nama keenya manidhaa yookiin concentration camp keessatti hidhamuuf deemu kan waan akkasii godhuuf hin barbaachisa. Kan warra dhaabbilee siyaasaa hoogganan karaa nagaatiin hin qabsoofna warra jedhanillee akkuma beekamu hidhuullee ni malu. Yoo qonni kun fincile kun itti heddummaatee jabaatee dhufe warruma akkasillee hidhanii gara maximum security prison akka Qaallittii fa'aa keessatti yeroo haga tokkoof jechuun tursuu ni malu. Warri garuu waan kan marayyuu akka isaan hin goone wanni isaan ittisuu danda'u yoo namni keenya wal gula sadarkaa amri jiru caala didda gabrummaa kan itti fufee kan wareegam caalmaadhaaf yoo inni qophii ta'uu isaa immoo yoo agarsiisu callaa. Kun hagasuma dhaamsi kiyya hin gabaabsa. Manidhaa keessatti nama jiru rakkoo fayyaatiin nama mudamuu danda'u waan godhuufi qabdan qorsa akka reefuu maqaa dha'ee sun yoo nama gaafachuu deemtan farmaasii keessaa bittanii namni sunii qabattanii deemtanii yoo itti kennitan irraa fayyadamuu danda'a. Yoo namni sun itti fayyadamuullee baate nama dhibii ka dhukkubsate ka hiree akkasii hin qabne baraaruun lubbuu isaa hin danda'amaa jechuudha. Kun kana dhaamsa kanallee wanni an ardhaa baay'ee itti dhimmamee dabarsuu qaba jedheef yeroo ani manidhaa keessa tursan akka du'a ta'ee busaan dhiig diqqeen sababa jechuun kan busaa sun yoo silaa ani yeroo namni tokko qorsa sun bakka dhukkubsadhetti naa kennuu baate yoo akka hiree ta'ee gaafa akka malee dhukkubsadhu waraanii nu qabee nu bira jiru fuudhanii mana yaalaa nageessanii otoo silaa yeroon at least tetracycline naa kennan sun yoo fudhachuu baadhe pneumonia akkasumas busa waan kana lamaanuyyuu dhiig diqqeen jechuun kaasataffaa jechuudha waan busaa gula na qabate sullee irraa du'uun hin jiraa jechuudha. Namni ammoo kaampii akkana isin jedhu sun kan bilaattee keessa bakka adda addaa keessa namni dhukkuba baasaa garaatiin dhukkuba kan busaatiin du'e haga hin qabu jecha akkan inni boodarra odeeffannoo warra turanii achi ba'an irraa argadhetti. Kanaafiyyuu dhaamsa kana hawaalee dabarsinu jechuun advocate haa goonuti yoo namni keenya ka hidhame taate haalii manidhaa kun akka inni jijjiiramuu qabu jechuun kaan ammoo access to warra
mirga namaatiif hunda jedhan kan hundumayyuu akka namni keenya warraan ilaalamu hiri argatu godhu. Kan cufirra immoo caalu akka diinii nama keenya kana bifa amman jedhe kanaan hidhuu hin dandeenye namni keenya mormu. Namni keenya akka malee mormu namni jeesu malee nama akka horii fuudhanii fuula fedhan hidhanii kaampii jechuun bakka fedhan makiina gubbaatti nama akka meeshaa fa'anii makiinaa jechuun faayisatiin bakkuma hundumaan geessan yoo namni keenya dide uummata keenya diduu qaba. Kanuma hayya nagaatti.